ummanni keenya irra guddaan laga diimaa jee ibsassobu jira jechuudha. Yoo layni diimaan dhufe miskiinummaa keessaa baana. Maaliin yaadadhani beektanii? Nama yooniin Ameerikaa dhaqe niin tujjaaruma. Yooniin Suudii Arabiyaa dhaqe niin tujjaaruma jiruun tokko yaadadhe siyyala. Yoo Ameerikaa dhuftees tujjaarumuun hin dandamtu yoo dalagatte malee. Yoo Suudii Arabiyaa dhaqxees tujjaarumuun hin dandamtu yoo dalagatte malee. Gajjettee dalagatte malee. Siyyala. Layni diimaa yoo dhufees yoo sirni hin jiraanne bu'aan takka illee hin jirtu jechuudha. Waan takkaan isin yaadachiisa. Itoophiyaan gaafa Mililikis laga diimaa qabaachuu turte, biyya hiyyeettii turte. Gaafa Haile Sillaaseetis buufata galaanaa qabaachuu turte. Beelawwan loondanii yaadattan talafarraa fixxee Haile Sillaaseen akka aangorraa buutuuf gahee taphatte. Gaafa Dargiitis laga diimaa qabaachuu turte. Itoophiyaan hiyyeettuma turte jechuudha. Itoophiyaan maal dhabde? Sirna dhabde. Hooggansa gaarii dhabde. Sigalee nama dadhabaa hooggansan dandeenya harka buuti. Uummanni Itoophiyaa kun guutuun biitii sun abaarsa qabdina fakkaatti. Sigalee nama dandeettiin qabne harka buuti jechuudha. Nama sirna geggeessuu hin dandeenye fadhiidoo jawween baanu harka buuti jechuudha. Saniifuu laga diimaa jette irra. Laga diimaa biitii takka harkachuun, biitii takka buufata galaanaa qabaachuun waan deeggaramuu qabu. Waan hin anillee wareegama kafalee mootummaa sanii wajji dhaabbadhee deeggaru. Silaa osoo mootummaan sun mootummaa ta'e, osoo kijibaa ta'uu baate, osoo fakkeessituu ta'uu baatte, osoo mootummaa ajandaa uumuudhaaf dhufe ta'uu baatte, namni hundi wajji dhaabbata jechuudha. Ankara duraa isinumaaf hin hime. Gaafa Soomalilaandi jettanii beerri gurguddaan piippii kun hundi gayyaa'ee harma urgufee kun garaa gurguddaa kan hunda piippiin urguftee huuy jettee galaana diimaa harkatte tana rabbuma tokkichaatu isiniin gahe rabbumaa isin gammachiise mee maaliin jaaree qaalichi sheeyxaantichi jechuu ture. Gaafa dubbii Soomalilaandi gabbaheetiin sigale gabbaheetiin lakkii wanni kun kijibaa namichi kanuma buufaa godhaa. Rakkina biyya keessa kana ajandaa firra alabbaasu deema. Cinqii gartee fuula isaa madaatii baafte tana firra alabbaasu deema. Ajandaa kana uumuu deema malee wanni garbi diimaan inni fidu layni diimaan inni fidu hin jirtuun isiniin jedhe. Ammallee an akkasumaan isiniin jedhe. Yoo dhiira ta'e namni amal lama lolaafiin deeman jiru. Amal lama beera keessa dhaabbatee dhaadataan oolu. Dhiirti deemtee dhooytee laga diimaa fitti. Amaartichitti himee bar. Distii kudhan ibiddarra keessa takka bilcheessitee nu nyaachifne jeen. Waumaanaan afaan Oromootiin iyyaa ture afaan Amaaraatiin sirritti himeef jechuudha. Hin dandayu kun waa takka fiduu hin dandayu. Lola yoo seenes hin injifatu. Lolli inni injifate loluma Tigraay. Sanuun injifanne maayyirra xumurrisaa araara tahee jechuudha. Ummanni keenya wanni gadi qabee beekuu qabu laga diimaa moo lubbuu namaa dursa. Dhiiga diimaa Oromiyaa keessa lola'u, Itoophiyaa keessa lola'u. Jalziizo welcome. Itoophiyaa keessa lola'u, naannoo Amaaraa lola'u, naannoo Tigraay lola'u. Sigale kana dhaabsisuu dursa moo laga diimaa jedhanii gartee ummataaf mazmuurii hunda iyyisiisanii galaanoo jetti mazmuuriin farshoo quuftee sigale. Itti qaanfachuu teessan Qamar Yuusufii fi gurbaan Iyyusunis maarree geeta'uun sunis itti qaanfachuu teessan walleetan sigale. Akkanuma qabaanaa ta'an jecha kiyya itti qaanfachuu teessan sigale. Abiyyi dhumarratti ittuma qaanfatta. Isa deeggaruu irrattis if qaanfatta. Hujii isaa wajji dalayidda irrattis if qaanfatta jechuudha. Saniifuu osoo isinii himu jirruuti jala yaa'u jirtanii jechuudha. Ittuma salphachuu teessan galaanoo jettanii kan farshoo quuftanii abbootiin qabeenyaa maallaqa isinii kennitee akkasitti alba'uu turtan san ittuma qaanfachuu teessan sigale. Mee galaana moo lubbuu namaa dursa. If gaafadha. Namni akka baala mukatti harca'u jira. Koriidari janii harargee guutuu diigu jiran. Asiin koriidariin dhaabbatee addunyaan jecha asiin ummata miskiinan buqqifnu jecha achiin ummata buqqisu jira jechuudha. Ashkarri Arab Emireet kun ashkartichi biyyamma Itoophiyaa
tokkummaadhaan Arab Emireet harkaa Itoophiyaa bilisoomsuuf qabsaa'uu qabna nuti ilmaan Itoophiyaa. Kana arra beeksisni nan baasu. Arab Emireet jalaa Itoophiyaan bilisoomuu qabdi jechuudha. Namichi dallaala Arab Emireetii ergata kalaga diimaa dha'uu qabda jeera isa rakkisu jirus Arab Emireetii nuti ajandaan keenya ammatti laga diimaa miti nageenya. Ummanni Itoophiyaa wanni itti haajamu nageenyatti haajamu. Namni dhumu jira. Gaangistara hattuu namarra ijaareen nama fixu jira. Namni buqqa'u jira. Horiidarii jeen nama sigalee haadireen tun kortee miskiina oofu jirti. Gibira kana matarraan itti gabbuusanii gibira Itoophiyaa guutuu Oromiyaa qofa kafalu jira. Keessattuu naannoo sadii. Keessattuu uummata Jimmaatiif Harargee fi Arsii Baale kana kafalu jira jechuudha. Ummanni kun gatii kafalu jira jechuudha. Kana dhaabsisuu dursa malee. Ummata nageenya buusuu dursa malee. Ummata ifii dhageeffachuu dursa malee. Galaana diimaa jedhanii ajandaan isaan uuman gartee waan irra khasaaraati jechuudha. Waan irra khasaaraati obboleeyyan kiyya. Galaana diimaa wanni jedhamtu yeroo ammatti ajandaa keenyaa miti. Ajandaa Oromootii miti. Mootummaan kun mootummaa Oromootii maarree Oromooti waan jedhu dhawaa jala. Mootummaa PP'ti. Itti waamamni isaa ashkara Arab Emireeti. Fedhii Arab Emireet guutu jira malee. Fedhii Arab Emireetii fi lallabu jira malee halkanii guyyaa. Fedhiin Itoophiyaa nageenya. Fedhiin Itoophiyaa nageenya. That's it. Kadarra walii galuu qabna jechuudha. Inni immoo wanni deemuuf maqaa Oromootiin ichi dhaqee Oromoon moohamee maarroo wanni jedhamu hin jirtu. Nuti Abiyyi Oromoos bakka bu'u Itoophiyaa bakka bu'u kan inni bakka bu'u Arab Emireeti. That's it. Ashkarticha warra Arab Emireet kana Itoophiyaa irraa baraaru Itoophiyaa keessaa luqqisu akka gartee qooshaa keessaa rifeensa luqqisanitti if keessaa luqqifnee korma xifaa kana sigale. Korma xifaa kana if keessaa baafnee seexaana dhiiga namaa dhugu malee hin jiraanne kana if keessaa baafnee jiraachuu yeroon isaa ammaa jechuudha. Obboleeyyan kiyya wanni beekuu qabdan Eeltiraan kootu nagayaa wajji fayyadamii. Garuu waraana waan jettu waraanaan ichirra jaaradha wanni jettu hin jirtu. Takkaa biyyoota addunyaa biyya namaa biyya daldalumaaf itti fayyadaman malee waraanaaf nama bishaan barbaadu takkaan garre. Yoo bishaan sun keetee malee. Eeltiraa seeraan UN keessa galmooytee amata meeqa. Inni makka wallaalummaa isatti wanni inni haasa'u Mallas Zeenaaw fa'aatu katabee kenne boo Eeltiraan akka dhiiran lolteeti bar alaabaasii dhaabbattee bar. Arralaal ilmaan Eeltiraa kadheen gadda Isaayyaas jibbu ka Isaayyaas dura dhaabbatu. Biyya alaa kanatti Isaayyaas akka walga'iin godhanne godhuu ture. Arra Isaayyaasii wajji dhaabbachuu jiranii jechuudha. Birmadummaa biyya isaanii irratti qoosaan taphni jiru jechuudha. Maaliif ilmaan Tigraayitu dhiiga dhangalaasee fidee jechuudha Eeltiraa. Digale. Amma namnummaan Birgeedee Ahmaduu Maarree Ahmaduu jee ijoollee shiishaa quuftee shaggooyyee taphattu tan Finfinnee keessa sheeyxaanticha oofusun. Deeggarsa dhabdeeti ifiifuu birmadummaa biyya keenyaa wajjiin dhaabbanneettee isaanii wajji dhaabbachuu jirti jechuudha. Maalummaa biyyaa beeti jechuudha. Namni isaan keessaa gatii ittiin kafalin hin jiru jechuudha. Biyya UN hin beeyte biyya UN keessatti amata 40 ol practice godhaa jirtu biyya alaabaa mataasii qabdu biyya gartee birmadummaa mataasii qabdu. Heetiin an ummata hedduun harkaa qabaa caccabsee fuudhaa jeetimma ilmaan miskiinaachi fixuu deemaa jechuudha. Nuti kan iyyaa jirruuf kana. Nuti kan iyyaa jirruuf kana. Jawaar Mohammad gaafa kaan yoo Tigraay dheeyxan mo'amtanii qaanoytanii salphattanii diinagdeen Itoophiyaa hundi isin harkaa caccabdii taa'aa jeen. Arraa Sheek Abbutaa yooniif Eeltiraa dheeyxe. Is over. Ni hundaqu ni kijiba. Yoo dhiirate yaadaku.
amma duraan isinii mee sodaataa uleen sagalii jan tanaasni fudhata qalloodha moodadda bajee lafa darba tanaasni fudhata amata lama loluma himu jira amata lama ni lola dhiira ta'u maal lolle deeme sodaataan garaa udaanii sigal deeme maal lolle saniifu ummanni oromoo waan as deemuuf if qopheessa woboonis if qopheessa hoggantoonni wobootis yoo wanni takka happiin taate namuma finfinnee kontrool godheetu abbaa biyya saniiti hayyoonni keenyaas qawwee biyya keessa guutte tana qawwee san akka gartee ajaja takka jala gooturratti hojjedha Itoophiyaan amma yeroo badduu keessa jirti beekatu maaliif yoo jettanii yoo kana gaafattan taate amaarri funyaanitti hidhatee jira TPLF hanga funyaanitti hidhatee jira woboon hanga funyaanitti hidhatee jira sigale yoo wanni takka khikir taate oromoon laal ka afaan tokko dubbachuutti hin jirre oromoodhaa beekatu ansumaafiin dhaamala mootummaa tana keessa warri qaallichi darasoonni qaallicha namicha jala deemu jalaa gubbaan amaara qaallichi sigale halkan tan gangalchaa bulu amaara guyyaa kan wajji oolu amaara kan wajji mari'atu amaara sigale jarri inni wajji mari'atu kun guutuun fannoo wajji wal quba qabanii keenya kana ka woboo balaaleffatu onnumarra ka isaa wajji jiru kun woboo balaaleffataa nuti wal quban qabna amma isin Geetaachoo Raddaatii fi jeneraaltichi wanti sun waan Gabratsiyoonii wajji wal dhaban si fakkaatti ichi ta'anii irra dalagu jiran hoggi Geetaachoo faa wajjin amma Geetaachoo fi Gabratsiyoon wal dhabee jamaraatan gariin ay barge ummanni ka keenyaa miti bar ummata hijaan irraanfanne ummata dhiiga jaallan isaanii ka ganna qabeen irraanfanne ummata qabeenya isaanii ka shayxaanni kun barbadeessin irraanfanne shaabiyaa irratti afeeree araba durooyini araba irratti afeeree qabeenya inni barbadeesse hayyoota isaanii kan inni kallacha dhayesan ummata irraanfatu si fakkaatte yerootti eeggachuu jiran warra dubbiin galteef warra baraa fi muxuxxee gajja'anii jala bahan jee gartee sigale gajjee isa jala deemu yerootti eeggachuu jiru sigale kagartee irraahu quban qabne khawaan dabarse quban qabne keenya kana wala hawlan kayo arra wabo keeysa dhaqee isa galees halkanii guyyaa waborra dalagu keenya kana jarrimo laal siyaasa Itoophiyaa tan dhubanii dhuganiyaan ablee khara lamaati isaan jabaadhu jechaati miila isaa qabanii oofan sigale qarii fi barbaadan sigale qarii fi barbaadan saniifu oromoon wabo wajji dhaabbatanii joolleen oromoo taraayyaa ittisaa keessa jirtan sigale maaltu dhufuu deema waan dhufuu deemuuf qopheessu qaallichi yoo lolees lolli inni lola Arab Emirates malee lola Itoophiyaati miti gaafa kaan bishaan abbaay kana gaafa bishaan abbaay tolchine way tiriika manatti isinina way baga gammaddan tiriini isinii dhufee jechuu turan meemma tiriini tokko jira meeyaa ummata Itoophiyaa dubbuma tana gallaala gaafa abbaay eebbifame elektiriikiin mana seena hanqina ifaa jalaa baana qotee bulaan hundi gartee tumtuu tana ooyiruu isaa keessa godhatee ichuma marashaa tolfatee qottoo tolfatee ifaan gaa maal ziz amma gartee wanni guddanna jechuu tura meemma namni waa'ee abbaay san dubbatu jira layni diimaanis oggii dhufee ati dhumteef itti cabxee itti bayxee fidda Arab Emirates khatti fayyadamu niun dhufu osoo cabsee seeneewu osoo cabsee see wallahi bulchuun danda'u maaliif jiina gaafa nuti bar wanni dhufaa dabraan nu bulchuu bilisummaan beeynu bar Tigree maaliif bulchuu dadhabe ummata amata 20 ol amata 30 ol bilisummaa practice godhe mi'a bilisummaa arke sigale Eeltiraa alaabaa fi dhaabbattee ilma isiitiin jallatullee bulu jirtu tan dangaan isii kabajamu jiru kan ka ilmoo ifiitiin bulu jirtu tan dhiisi sigale Oromoon wanni cuftinuma yaabbatuuf bilisummaa mi'aan beeytu jechuudha jarri bilisummaa mi'aa beeka
bilisummaa isaanii ta dhufte tana dabarsanii kennanii bilisummaa abbootiin isaanii gatiitti kafalan tana dabarsanii kennanii bilisummaa hayyooleen isaaniitti dhuman kana dabarsanii kennanii never hin kennanii anaafi si caalaa warra siyaasan galteef anaafi si caalaa warra siyaasaa beeku sigale never hin kennanii saniifuu dhumaatii guddoo ta'a yoo cabsee seenillee bulchuu hin danda'u yaadatta yoo ta'e wanta Tigray Maqalee gaafa qabanne san hagam takka qofa akka bulchine sanuu osoon bulchuun ta'in asiin waraanni kun dhumaa ichiin dhumaa sigale waraana farqataa marziin ajjeesaa maaliin ajjeesaa ummanni halkan qottoo waraana ajjeesaa sigale waraanatti ulguri baatii saddeet qofa cinqiin keessa taa'ee jarri jaaramee firraa baasee maalayyaa amma eeltiraati jechuudha maalayyaa eeltiraati sigale ammaasiin lolli kun amma lola Suudaan ni gartan hawallolu generaalota Suudaan lamaani maqaadhaaf jala kanaan ka gartee oggii qibaabni irraa qabbanaa'e kadheeysi meeshaa fiduuf jala kanaan guutee jira kaanis kopha gargaaran kanaa kopha gargaaran Itoophiyaas kopha gargaaran Eeltiraas kopha gargaaranii sigale lola ammaan tanaa kophaan loltu hoggii ibidda qabsiiftu kophaa ta'e qabsiifta malee kophaa ta'e loltu saniifuu walitti araaramuullee ni ulfaatti yoo ammaan dafanii sheeyxaanticha kana aangorraa geggeessanii raayyaan ittisaa takka hayyoonni biyyattii keessaa fi alaa mormitoonni hundinuu gattaa'anii malam taana jaanii sigale malam taana jaanii wal mari'achuu baatan sigale welcome Buraaji malam taana jaanii wal mari'achuu baatan wanni as deemaa gartee waan baddu